Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan gaggaalee fi gaggaalee ilmaan Oromoodhaa shamaa harka fuune akka citteenatti nafnee jeeti waa'ee qoosaadha. Qoosaadha moosaa jettanii qoosaadha. Irra deebiitiin isinii mammaas qoosaadha. Silaa qoosaa ta'uu baate badhaasa Jawhar Mahaammadiif kanna. Abiyyii fi Lammaa durallee Jawhar Mahaammadiif kanna. Itti aansee Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmadii kanna. Akkasumatti Maraaraa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaatiif kannaa jechuudha. Garuu ammoo amma yoo ilaallee agarru qoosaan dhufeeti nama akka gartee wanni namni walitti bu'u akka kutaa fi kutaa walitti bu'u Maccaa fi Tuulama akkuma Abran Qalloo yookaan sadeen Oromiyaadhaa yookaan Raabaadooriin yookaan sikkoo mandoonaaf jirtu Maccaa fi Tuulamaas naa jira. Garuu haqa jiru dabsuun gaariidhaa miti. Addi bilisummaa Oromoodhaa bara 1974 hundeeffamtee nuun jaan. Akkasii miti bara 1969tti hundeeffamte. Bara 1969tti hundeeffamte ni jiran. Qabaddaa. Seenaa wal saamuunis gaariidhaa miti. Amma san hundatti dhiisaa. Tooppiikni kiyya qoosaarraa. Qoosaadhaa miti qoosaadha. Takkaffaa duraati afooshaa ganda tokkoo tahuu jalarraa kaaseetiin hoggonoota oosaadhaa isiniif hima. Amma niin beekaa xaasaan fardi udaan gudda. Piroofeesar Mahammad Hassanoo kunoochi keessan hin jiru maarreedha akka Harargeedhatti maal jedhan akka Harargeedhatti dubbachaadhaan jiru. Akka Islaamatti ati dhiisi waa meeqaatu jira. Warra if wallaale. Warra gartee wanniidhaa namarra duulchisuun aadaa ta'isani. Iccitii ta'isaan nama gabbu'ee keessa beeku nama qaceelloo bakka kana gabbeekeeniin dubbadha juu. Jaakkataa Amaaraa yookaan gantuudhaa itti keessanii baatiriitti ibsuun aadaa ta'isani. Nuuf haarayaa miti. Hoggonoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ka kutaa biroo ta'e ka ganda biroo ta'e kutaa keessaa gandattuu galtanii Soomaaliyaa Magdishootti. Daangaa Suudaanitti barahaa Eeltiraadhaatti fixuu sanuu wiliidha gaafatamuudhaa ta'isan tatanaa bira kutaa. Oosaan amma qorannoodhaafiin dhufe maaliifiin dhufe juukun qorannoo maaliiftiif dhufe qorannoo dheebuu aangoodhaatiif ka'ee dhufe. Silaa dheebuu aangootiif dhufe bar silaarraan tana silaan deega dubbii taate malee silaa bararra aangoo walii maali isaan yoo maali qoosaadhaan ta'e aangumattiin fiigaa oola. Silaa umrii namaa arjoomuun taate silaa umrii namaa arjoomuun taate arra Jawhar Mahammadii fi Lammaa Magarsaatiif Abiyyi Ahmadii fi umrii arjoomnaa bara. An silaa umrii tiyyarraa waggaa 4 hudhanniin arjooma silaa waggaa 4 Jawhar Mahammadiif waggaa 3 Lammaa Magarsaatiif waggaa 3 Dr. Abiyyi Ahmadiif 3 fi 3 meeqa 6 afran Jawhar Mahammadii wajjin hudhan guutte jechuudha. Akkasinniin arjooma silaa wallaahan maaliif jennaan an ilmi Oromoodhaa kutaame fedherraa haa ta'u masaraa mootummaadhaa gaallaa eegabaam jechuudha turan isaan duratti. Achi ol seenuun sunnaaf gahaadha. Garuu ammoo tultullaan manguddoo meemuriin isaanii tanuma duratti isan yaaddu osoo riifireeshin godhin qorannoodhaaf hin dhufne karaa qaxxaamuraan kiiloo 4 seenuudhaaf dhufan hin jirtu. Laala amma ODP keessa kutaa hundaa jira. Abaa'oo akkasi jaalannu hoggaa abaa'oo dubbatan qaamni keenya akkana nuusa'u hannaawdiini qaama keenya akkana wal nu daddalagu sanii'uu maqaa hanqa abaa'oon ganamaa jaaramtonnee odeeffaa deeggaruudha jirra. Maaliif ta'ammaan tanaa tana afooshaa ganda tokko akkuma oosaadhaa kana walitti hidhaadha haanni keessan tokko akkas nu harkaa taatee jibbine. Addunyaa tanarra rabbii gaditti haadhaa fi abbaadhaasitti abaa'oodha jaalanna. Abaa'oo sanuu nurra busheessan warri gandaa fi wanniidhaan deemu amantiidhaan deemu jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Oosaa anarmarraa miti akkumaan viidiyoo kana duraa dubbadde irratti bara 2015 moo 16 qeeqaadhaa ture shira isaan oofan ni beekan. Kun amma bukkoo teessan xiraa teessan lalisaa hiikaa afaan gayyaasu jiran leencaa haati deesse. FB lalisaa hiikkaadhaa ja'a.
achi jala seenaa laala bukoo isaanii wanni godhudha jira. Silattuumma daafanaa fi daafantu warra hiyyaanne warra kaan gurguddoo akka eenyu jettanii maqaan isaa dablaal akka hangafa sareen mataa guddatu qiyyaa kaan kafuula dooniidha kafuula qibaa baasan eenyu maqaan isaa walabummaa xiyyaa funyaan isiidhaa shimbirroon akkana yoo jette shimbirroon akkasumas seentu san tarifeensi abbaan tokko bakka kanaan amma mayiruudhaaf deemu kakuun baatii duraa siin mayre kaanis amata boodachiin bahuuf rifeensi siidhaa shiboo meeshaadhaan ni kan fakkaatu san akkuma firraa kuttee meeshaadhaan ni kuu fakkaatu san takkasiisan faan namarra duulchifta warra oromummaan isaaniitu irruudha nama akka kiyyaa warra akka kiyyaa warra akka isinirra dammaqa kana gantu jettan yoo gaara jiraattan silattuchi ofii bareechettaniiti magarsaa fi maarree namatti ergitanii lip godha jettaniini amma immoo liptaatanii fiifuu liptaatanii jirtanii nagayaan karaa irra deebi'a akkatti farshoo teeysan aanfattan itti dhuuydan murteessuu dandeeysan malee jijjiirama dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe kana jijjiirama abbaan ilmaan 3-4 irratti dhabe kana kakuun naaffatee fi manatti udaan harkaan fincaan harkaan jalaa guuruudha jiru arra silaasanii badhaafamuudhaan male arra silaa ilmaan elemoo qilxuudhaatii badhaafamuudhaan male arra silaa haftee nadhii gammadaa gootee ija barbadaatii badhaafamuudhaan male arra silaa oosaan dhugumaan oosaa dhugaadhaa ta'e ilmaan usmaayyoo muussaatii badhaafamuudhaan male silaa oosaan dhuguma oosaa ta'e ilmaan laggasaa wagiitii badhaafamuudhaan male arra silaa oosaan dhugumaan oosaa ta'e ilmaan jaarraa abbaa gadaatii badhaafamuudhaan male arra silaa oosaan dhugumaan oosaa dhugaadhaa ta'e ilmaan waaqoo guutuudhaatii badhaafamuudhaan male haftee nadhii gammadaatii barbaadamuudhaan male goota ija barbadaa saniis numaa gurrarra dha'ee ni beeyna waa hunda ni beeyna beekaadhaa gat as keessa gatusna malee barnootaas isin caalaadha qabna shimbirroo samii gubbaa deemtu dhaltuu fi hormatti adda beeyna shimbirroo samii keessa bararu jirtu dhaltuudhaa fi hormatti adda beeyna isin ammoo meeshuma teessan nu seetan akka waan isinii akka nuu kana rabbiin isinuma akka tajaajiluuf nu uume isiniif fakkaatti odeeffaan nuu tahee Dr. Abiyyi Ahmad nuu tahee bara kuma haanuu jiraatu Jawhar Mohammad bara kuma haanuu jiraatu qorichi budaadha Lammaa Magarsaadha goonni onnee sibiilaa nuufaa jiraatu Dr. Abiyyi Ahmad abbaan jaalalaa nuufaa jiraatu Jawhar Mohammad abbaan jijjiirama abbaan qeeroodha nuufaa jiraatu warri jijjiirama keenya kana gufuu taate manguddoon gartee karaa nagayaati yoo ta'anii ijoolleedhaa du'aa godhuu baatan rabbiin kararraa isaa naamaysu karaa qaxxaamuraan tultullaa kiiloo 4 seenuudhaaf qorannoo sababa godhattee riisarchii jettee karaa kiiloo 4 seenan googil hundarraa riisarchi gootee dhuftee qorannoo dheettee kutaa tokko xiqqeessitee kutaa tokko wanni gootu addi bilisummaa Oromoo mancaa fi tuula keessa ijaaramte jaan ijoolleenu itti jetteeti bira kutti maaliif kaan ni beekan namni hundinuu maantana namni onni ijuun jiru mancaa fi tuula mayyoo ijaaramte I don't care my kind my region ani obboleeyyan kiyya dhiiga kiyya lafeetiyya mancaa fi tuulamaas garuu immoo haquma jiru san lafa kaaya addi bilisummaa Oromoodhaa eessatti akka jaara silattuu isinirraa bar oosaa ላይ ደህና ነገር መጠበቅ ከኢባብ እንቁላል መጠበቅ ማለት ነው። ኦሳራ ዋን በሬዱ ኤጎቹን ክሌ በፋራ አደሪ ኤጎቹ ቆሳ አካሲ ነማ ሽረ ኸይሰን ከነ ኢሲን ጀለቤሁ ነማ አርክ ኻን ገንቱ ደተኒ ኻን ወኒ ደተኒ አየሮም ብያበውቲ ሪፌንሳ ኸነ ዲሲ ኸገዲቱን ቀቡ akkasin noo badda akka qawwee gurgurtee deemtee maarree gurgurtee deemtee akka teessan sanitti warra taguuga nama yaanne kutaa hunda keessaa guurrattanii barsilaa dhugumaan achi teessaniiti afaan ingiliffaadhaa uummata irratti haasoitan sabboontonni ilmaan Oromoodhaa warreen hundeen sabboontota maashaallah umrii haa dheereysu ammalleedha toltuutuufaadhaa warra kaayishaa alii Oromiyaadhaa kanaa jiraa bar yoo machi teessanii intala afaan wanniidhaan beeyneef dura keessanii qe'ee warra tuufaadhatti hanjamtan Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti waa meeqaan nu godhaa jira dhiisaa walin tuuynu usa warri haasa'oo kiyya kana hordoftan hadaraa wanni godhaa silattuu warrimma tasaanii qabu
akkana homatan akka maal janniin beeka anis bilookii dhiinra dhaabbadha bilookiin akkasii ulfaadhaa bulaa horaa dagaagaa bal'adhaa dhaabbadhaa nurraa buhoo teessan lalisaa hiikaa ol yaasuudha jira akkasii oromootiyya isiniin jaaladhaa viidiyoo biraatiin hanqa olitti deebinutti nagayaan naa tura.